lolli hamaan akkaan ulfaataatee fi lubbuu kumoota hedduu harcaasaa jiru waraana Oromiyaa, waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi waraana mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jidduutti jiddu galeessa keessatti gaggeeffamaa jira. Lola kana ammoo dursuudhaan hoogganaa warri jiran gama waraana bilisummaa Oromoo WBOtiin Sanyii Nagaasii fi ajajootii birgeedii hedduudhaanis durfamaa jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiin ammoo Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa, Meejor Jeneraal Muhammad Tasammaa, Meejor Jeneraal Tasfaayee Ayyaloo fi hedduun isaanii ammoo lafoodhaan lola Oromiyaa kana kan dursaa jiran hoggaa ta'u, Jeneraal Yilmaa Mardaasaatii fi ajajoonni biroo ammoo qilleensarra warra lola kana gaggeessaa jiranidha. Lolli jiddu galeessaa kan gaafii bilisummaa qofaaf ammoo gaggeeffamaa jiru otoo hin taane kan gaafii biyyummaatiif gaggeeffamaa jiru jedhan keessa beektoonni waan hin danda'amu jedhamee sammuu Oromoota hedduu keessa barootaaf ture Oromiyaa biyya godhuun hin danda'amu isa jedhu sammuu Oromoota hedduu fi namoota siyaasaa hedduu keessa lolli ammaan tanaa kun ammoo dhiqaa dhufaa jira kan jedhame abdii qabsoo karaa nagaa ummata Oromoo dukkana uffate lolli humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn jiddu galeessa keessatti gaggeessaa jirus ammaan tana abdii dukkanaawee ture sana karaa qabsoo qawweetiinis abdii itti horaa dhufee jira kan jedhame jabina humna waraana bilisummaa Oromoo WBO kanaaf mootummaan amma mataa isaatii fi ummata qofaas komachuutti deebi'ee jira kan jedhame daandii qabsoo karaa nagaa dhiphisuudhaan manneen hidhaa Oromiyaatti bal'isuun gatii guddaas mootummaa baasisiisaa jira. Lolli Oromiyaa jabinni WBO irratti mul'achaa jiru kunis ummata Oromoodhaa gatii guddaa baasisiisaa jiraachuun isaa ammoo yoo himamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo WBO Jaalmarroon ammoo gama isaatiin bilisummaa fi walabummaan gatii gaafata waan ta'eef ummanni Oromiyaa gatii baasaa jiruuf ammoo itti gaafatamaan abbaa gocha badii ummata gubbatti raawwataa jiruuti jechuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad yoo komatan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gatii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif baasu cinattis ammoo ummataaf nageenya isaatis tiksaa jira jechuudhaan WBO yaaddoo biyyaatii fi ummataatis akkan taane dubbatanii jiru. Amma waraana bilisummaa Oromoo WBO lixatti loluun hafee jira jechuudhaan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa humnoonni mootummaadhaa bakkuma jiranitti mishiggii yookaan ammoo boolla ittisaa akka qotatan ajaja dabarsanii jiraachuun isaaniitis dhagahamee jira. WBOn Oromiyaa keessatti lola humnoota mootummaatii waliin gaggeessaa jiruun madda galii mootummaa bilisiginnaa guddicha kan ta'e warshaa simintoo beekamaadhaa fi warshaa sukkaraa dabalatee warshaa albuuda baasan hedduu Oromiyaatti ammoo hojii isaanii ugguruudhaan madda galii isaanii gogsuun yaaddoo hamtuus itti uumee jira. Amma waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiru kanaan qabeenyi Oromiyaa ga'e waan jechaa jiru fakkaata. Kuni ammoo mootummaa federaalaa qofaas otoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa isa paartiin KFO cundhuura jettuun sanis gara kaznaa isaanii ammoo horgufuutti seenuudhaan baay'ata isaan Oromiyaa ittiin fixan gara dhabsiisuuttis geessaa jira. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti hammaachuudhaan akkuma itti fufetti jira. Lolichi jabaachaa lakkuma deemuun waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis kutaalee waraanasaa hedduu ammoo gara giddu galeessaatti galchaa jiraachuunsaa kan himame. WBOn tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis mootummaa naasisee jira. Lolli WBO fi yeroo amma mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan meeshaa gurguddoon dabalame waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis meeshaa gurguddoo mootummaan Abiyyi Ahmad WBOn qabaata jedhee takkaa shakkee fi eegee hin beeyneen haleellaa yoo fudhatu kuni ammoo qormaata guddaas ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaatti ta'uun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola amma gaggeessaa jiru kana gubbatti meeshaa kanaan dura WBOn qabaataa fi inni horata jedhee mootummaan Abiyyi Ahmad yaadee hin beeyne dhukaasuudhaan ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaattis yaaddoo hamtuu darbee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola jiddu galeessaa kana gubbatti rokkeetiiwwan lafa fagoo deemuu danda'anii fi ammoo kanneen xiyyaarota lolaa funyaan keessa dhoodhaan ammoo biyyatti makuu danda'an hedduu isaanii dhukaasuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmaditti kan mul'ise waraana bilisummaa Oromoo WBO
duuba ammoo qaama biraatu jira jechuudhaan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaatii fi Muummee Abiyyi Ahmadis dubbachaa jiraachuun isaanii kan dhagahame. Waboon bakka ni gaha jedhameen eeggamne gahuudhaan qabsaa'onni Oromoo kan kanaan dura ammoo humna kana ga'u ummanni Oromoo qabaatee hin beeku, humna kana qaama biraatu alaa ijaaraa jira jechuudhaanis hamma dubbachuutti kan akka obbo Leencoo Lataa afaan kan deemanii fi biyya Oromiyaa jaamtu qawweedhaan kana booddee ijaaruun hin danda'amu jechuudhaan dubbachaa kan turan. Akkasuma xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalachuudhaan dirreen siyaasaa karaa nagaa danqamuudhaan warra akka obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Daawit Ibsaa, Profeesar Maraaraa Guddinaa dabalatee kan akka Kamaal Galchootii fi hedduu isaanii ammoo erga of keessaa ariitee jalmarroodhaafis afaan qawweetiin loluun kun carraa guddaa ta'e jechuudhaanis keessa beektoonni himaa jiru. Waboon gama harka jabaa mootummaa qabuuttis galee jira. Waan hin danda'amu jedhamee Oromiyaa keessatti waraana leenjisuuf lolchiisuun gonguma hin danda'amu jedhamee isa hayyoonni Oromoo kanaan dura ammoo jara sararanii dubbachaa turanii fi Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeessu jedhan Oromiyaa keessatti lolee lolchiisuudhaan waraanni bilisummaa Oromoodha. Bilisummaa qofaaf otoo hin taane walabummaa biyyaatiifis lolaatiin jira jechuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun humna isaa diinatti argisiisuudhaan saba Oromootis abdachiisee jiraachuu beeksisee jira. Lola deddeebiin ummata keenya irratti baname lubbuu qulqullootaa galaafateef kan itti gaafatamu mootummaa Biltsiginnaati jedhee ABO'n ibsa baaseen. Mootummaan Biltsiginnaa waggoota 5 darbaniif gaagama ulfaataa ummata keenya irraan gahaa tureera kan jedhe. Ummata nagaa jumlaan ajjeesuu, qeefii qabeenya waliin gubuu, jumlaan hidhuu fi manneen hidhaatii baasii ajjeesuu, reeffa bineensa nyaachisuu hojii guyyaa godhate dabarseera jedha ABO'n mootummaan Biltsiginnaadha. Bara haaraa 2024tti seename kanas ummata nagaa maqaa waboo deeggartu jedhuun hidhuudhaa fi hidhaa baasii ajjeesee bosonatti gatuudhaan reeffa bineensa nyaachisuus itti fufeera kan jedhe. Wayitii ammaa kanas waraanni mootummaa ribii fi fintaaleeyyiin fannoo Amaaraa mootummichi ijaaree fi hidhachiise Oromoo Walloo lola banuudhaan hedduu ajjeesanii hedduu madeessuu addi bilisummaa Oromoo ABO'n mirkaneeffateera kan jedhe. Fintaaleeyyiin saamicha lafaa fi qabeenya ummata Oromootiif bobba'aniif waraanni mootummaa aangoo siyaasaa mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad eeguudhaaf bakka adda addaatti yakka raawwatu. Ammajjii bara 2024 kaaba Oromiyaa godina addaa Walloo ona Jillee Dhummuugaa bakka addaa Waaccuu jedhamtutti ammoo lola eegaleen. Wayitii ammaan tanaa kana guutumattuu godina Wallootti ummata nagaa irratti lola bananiin lubbuu qulqullootaa 17 olis ajjeesanii 78 ol ammoo madoos taasisanii jiru kan jedhe addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa baase kanaan. Ammas lolli ulfaataan walitti fufinsaan ummata irratti deemaa jira jedheera. Lola kanaan ammoo kanneen ajjeefaman addi bilisummaa Oromoo ABO'n namoota 10 kan ifoomse, kanneen madaanii ciisaa jiran jedhus ammoo 21 ol akka tahan ABO'n ibsa baase kanaanis ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun ammajjii bara 2024 waraanni mootummaa Piipilixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa gandoota ona beegii jala jiran keessaa ummata nagaa maqaa waboo waliin hidhata qabdan jedhuun funaananii hidhan keessaa namoota 8 halkan hidhaa baasuun ajjeesanii bosonatti gatuun bineensi akka nyaatu taasisuun hubatamee jira kan jedhe ABO'n. Mootummaan Biltsiginnaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamu waraanasaa lola qindaawaa ummata siviilii irratti bansiisuudhaan lubbuu hedduu galaafatanii hedduus madeessaniif itti gaafatama jala hin
hambaan kan jedhan addi bilisummaa Oromoo ABO'n gocha suukanneessaa fi bineensummaa akkasumas lola cubbuu walitti fufinsaan waraanni mootummaa bilisiginnaa ummata keenya Oromoo irratti raawwatu cimsee balaaleeffata duras ni dhaabbata jedhe ABO'n. Kanuma waliin gocha gara jabeennaa bilisiginnaa waraanasaa itti gaafatamummaan itti hir'atu yookaan ammoo itti hin dhagaamne ummata nagaa irratti bobbaasuudhaan lubbuu ummata akka baalaatti harcaasisaa jiruuf ummanni Oromoo bal'aan keessaa fi ala lammiileen Oromiyaa walii galatti ummattoonni biyya kanaa haqaa fi kabajamoo mirgaa dhala namaaf jecha mootummaa ummataaf naatoo hin qabne kana akka balaaleeffatanii fi gochasaa kana dura akka dhaabbatan jabeessinee dhaamna kan jedhe ABO'n. Jaarmiyaaleen siviilii dhaabbilee mirga namummaa fi hawaasni idil-addunyaa akka dura dhaabbatan yaamicha keenya ammas irra deebi'uudhaan haaromsina kan jedhe ABO'n. Injifannoon ummata bal'aa Oromoof jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa Finfinneerraa baasee bifa kana fakkaatuunis goolabeera.